Maashaallah har'alee viidiyoo biraatiin walii deebinee jirra. Akkuma isin argitan kana meeshaa farniicharaa haala gaariidhaan hojjennee oomishni qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Akkuma isin argitan algaa baay'ee bareeduu fi firaasha isaa gatii madaalawaa wajjin akkasuma qumsaaxinii biffee fi tiivistaandii wajjin qabadhee isin dhiyaadhee jira. Akkuma isin argitan kana qumsaaxinii balbala sadii itti aansee ammallee biffee balbala sadii akkuma isin argitan kana jalaa gubbaa tadarraabii ofirraa qabu jechuudha. Maashaallah namoonni hajamtan itti dhiyaadhaa isiniin jedha. Algaallee fi firaashiin isaallee gatiin isaa kan madaalawaa ta'e walirratti akkasuma tiivistaandii viidiyoo kee kana akka xumuraatti ilaaluun irraa hafaatin asumaan saabskiraayib laayik sheer akkana gootan kabajaan isin gaafadha isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa isinillee waa'ee duraa barattan waan ta'eef hanga xumuraatti hiriyoota keessaniif sheer godhaa ilaala. meeshaa maashaallah meeshaa farniicharaa haalaan bareedaa ta'e qabadhee isin jechuudha. Kusaanti kan kana algaa qumsaaxinii biffee fi akkasuma tiivistaandii qabadhee isin jira. Firaasha algaa wajjin warroonni meeshaa kana jaalatan keessaa na dubbisuun raaffatina warroonni maatiin afurraa saabskiraayib gochuudha. Maatiin aftaa warri maatiin aftaa kan ammoo hiriyoota keessanii sheer gochuudhaan hiriyoota keessanii qoodaa isiniin jedha. Warroonni na jajjabeessitanii hanga amma naaf faana buutanii taatanii fi hundi keessanii isin jaaladha waliin irraa isiniin jedha. akkasuma ammoo viidiyoo kee baay'ee kan dura zamana tokko maashaallah zamana baadiyyaa baay'ee lallamaa ture amma garuu lallamaa waan hin jirreefi laayikii tuqaasni jedhamus laayikii muxan viidiyoo kee bakka hundarra faffaca'ee akka ga'uuf nagaa gaaraa akka taasise osoo isaatti dheeresanii jalqaba irratti baga guyyaa juuphaa mubaarakiin isin ga'e isin jedha warri musliima taatan hundi keessatti algaan isin argitan kun maashaallah algaa baay'ee bareedaa ta'ee fi akkasuma saddeetti jedhee algaa bareedaa kana haala isin argitan kanaan bifa isaa chokkoleettidha. Bifa chokkoleettiin haala kanaan dalaynee qopheessine jira jechuudha. Filafitni isaa taapsarii kan ta'e maashaallah algaa baay'ee bareedduu taate kana haala kana qopheessine dhiyeessinee jira jechuudha. Warroonni alga kana jechuu barbaadani ayyaadhaa isin jedha. Firaashin isarra jirullee maashaallah firaasha baay'ee bareedaa ta'ee fi firaashin saddeetti jedhe jechuudha. akkuma sana gitaan kana boondiidha kinooti argaatanii kinooti boondiidha firaashi baay'ee bareedaa ta'ee fi xankaarraa ta'e kana namoonni hajamtanii namoonni jaalatanii ajajadhaa isin jedha. Firaashin kuni hanga keessa ol bahee argaatanii saantan isaallee baay'ee dheeraadha. Asii ol firaashi keessa ol bahee argatanii takku tokko firaasha keessa algaa keessa takku tokko ol bahee jira. Kana jechuun immoo firaashi kwaalitii fi firaashi bareedaa ta'e jechuudha. Firaashiin kamiyyuu algaa keessa yoo sirriitti ol bahee irra bareeda. Algaan kun algaa pilaattii miti hin beektanii. Algaa pilaattii osoo ta'e kana caalaa keessa ol baha garuu algaa kana keessa hagan ol bahu jecha firaashi maashaallaadha jechuudha. Kunasin isaa guddaa waan ta'eef namoonni firaashi kanallee ta'e algaa kanallee ta'e barbaadanii kottaa itti dhiyaadhaati. Meeshaa akkanaa kana meeshaa kwaalitii meeshaa babbareedaa kana bitadhaa isin jedha. Algaan kun isiidhaaf 45,000 dalagame. Amma zamana kana garuu daddabalee jira. Firaashin kun ammoo 18,000 bitameef jechuudha. Gatiin firaashi kana ammallee 18,500 jechuudha. Namoonni barbaadanii firaashi kana dhiyaadhaa isin jedha. Ittaansee qumsaaxinii haalaan bareedduu taate jechuudha. Akkuma bitaa kana qumsaaxinii kun meetira tokkoo fi 20 jechuudha. Qumsaaxinii bitaa kana maashaallah balbala sadii qabdi. Jalqaba irratti kana ta'uu kanneen yookaan masaabaa of keessaa qabuu fi bootaa uffata itti fannisanii sikee waraabachuu sikee bootaa itti fannisa uffata itti fannisan kun sibiila as keessaa qaba. As gubbaallee madaddara wanta akka hamsoolaa ta'e galabsuu waan barbaadan kan fakkiitti argaa qaba jechuudha. As jala isaatti masaabaa haalaan bareedaa ta'e tasharataati irraa dalagame qaba jechuudha. Akkuma kana bitanii keessi isaa tasharataatiidhaan kan dalagame meeshaa kamuu meeshaa kwaalitii akkanatti galanii hin beekanii meeshaan kenna meeshaa kwaalitii fi akkasumas saddeetti jedhee ulaagaalee fi guutuu jechuudha. Kun kana balballi lamaan akkana fakkaata jechuudha. Balbala sadaffaatti yoo deebine ammoo balballi sadaffaatti miti jalarraa kaasee hanga gubbaatti madaddaraadha. Akkasuma immoo mastaawotiin qaama keenya muluu kan mul'isu argitanii lukarraa kaastee hanga mataa keenyaatti qaama keenya nama dheeraa fedhee iyyuu hin mul'iste jechuudha. Mastaawotii guddaa ta'e itti galchinee jirra. Haala sana bitan kanaanii qumsaaxinii kana akkana bareechisnee dalagnee jirra jechuudha. Qumsaaxiniin kuni yeroo sana jettutti 36,000 ture. Amma garuu meeshaa martuu waan daddabalaa jiru dabalee jira jedhee yaada. Ittaasee biffee haalaan bareedu taatee fi maashaallah taate kana namni hajjatan ajajadhaa isin jedha. Biffeen kun nama kamiifuyyuu nama meeshaa baay'ee qabu kamiifuyyuu hin geetti. Sababni isii ammoo akkuma sana bitan kana gubbaa irratti balbala sadii qabdi jechuudha. Balballi isaallee madaddaraan isaa madaddara gurguddaa ta'ee fi akkasuma meelaala suuqii keessanii ilaala miidhagina isaa hanga furdatu mukni nurra dalagu muka baay'ee kwaalitii ta'ee fi maashaallah ta'e garaa isaa keessallee akkanatti qalamii bareechisnee hojjannee jirra jechuudha. Akkuma sana bitan madaddaraa hedduu waan qabuuf jecha gubbaan isaa kuni bal'aa waan ta'eef waa hedduu qabataa fi kunillee kasadaffaallee kinooti akkuma sana bitan kana maashaalladha. Maaxafaan radalee nu ta'e wanti hundi isaa waan maashaallah kwaalitii eeggate meetta siqii waraabsulti miidhagina isaa kan argitanii hanga furdatu argitanii
midaffi isaa kan hanga furdatu laala meeshaan man hundu gadhaanti madardaraayyu midaffi kwaalitiidhaan dalayna jechuudha kun sana bitan kana itaansee gara jalaatti yoo deebine immoo jalarratti masaabaa lama qaba jechuudha kun sana bitan kana kiisa yookaan masaabaa lama qaba wanta akka albee akkasuma maankaa shukkaa waan garaagaraa waan keessa kaayannu masaabaa lama qaba jechuudha as biraatiin nuti masaabaa lama qaba masaabaadha kiisa yookaan masaabaa lama qaba jechuudha itaansee asirratti immoo balbala gurguddaa distii barbaadan kaasa waan barbaadan balbala guddaa balbala guddaadhaas baay'ee bal'aa waan ta'eef distii ta'e waan barbaadan waan guddaa isin qabata maaliif baay'ee guddaadha kun namni yoo eessan ciisa argatanii baay'ee bal'aadha waan ta'eef jechuudha itaansee asirratti illee balbala tokkocha qaba jechuudha balballi tokkochi kuni kinooti argitanii waan dheeraa ta'e jechuudha waan ol dheerate fakkeenyaaf distii garaagaraa walirra ol keettanii haga jalaa ol daradaruu barbaadan inni sun ol dheerate sababni inni ol dheeratuu fi kuni asirratti kiisa yookaan masaabaa qabu kun ammoo kiisa yookaan masaabaa hin qabu wanti isaa akkuma ol dheeratu ol dheerate argitanii kun ammoo haga asii wanti isaa kun garuu haga asiiti garaagarummaa hagana qabu waan dheeraa keessa kaa'uu fi walumaa gala biffeen hin haalaan bareedu taate kana saddatti jettee ulaagaalee gurgurtate kana birrii 35 daleemee jechuudha biffeen kun biffee baay'ee bareedu taate namni hajamta daleessifadhaas ni jedha mara irratti qulfii qaba bitanii balballi guutuun isaayyuu qulfii qaba kun argitanii balbala hunda irratti iyyuu qulfii qaba jechuudha kun sana argitan kana amma gara meeshaa biraatti isin deebisa gara tiibstaandiitti isin deebisa jechuudha akkuma sana iyyuu tiibstaandii deemallee kunuuti tiibstaandii baay'ee bareeddu taate xiqqittii bareeddu kwaalitii argitanii kun sana argitan kana maashaallaadha tiibstaandiin kun eenchi heega afurtamii sadii lafaasee daga shantama yoo kun qabata maaliif bal'aa waan ta'eef jechuudha isin garuu kas afurtamii sadii waan barbaaddu fi afurtamii sadii dalayne jechuudha akkuma sana argitanii gamanatti ammoo balbala lama qaba jechuudha waan tokko waan keessa kaa'atanii balbala lama jechuudha kuni waluma as banama itaansee as biratti balbala tokko jechuudha kunillee balbala tokko qaba jechuudha itaansee jala kanatti jimpaasii waan tokko kaa'achuu hin dandeettan jechuudha jimpaasii ta'ee akkasuma rakkabooti buna yeroo muraasa ofirratti dabsaa illee ta'e waan barbaadan isin qabatan jechuudha jimpaasii illee isin qabatan barbaadanii garaan irra yoo deebine hababaa geetii garaagaraa argitanii madadaraa tokko lama sadii jala kanaan afur jechuudha madadaraa haganaa qaba jechuudha waan barbaadan waan akka meeshaa aadaa illee barbaadanii akkasuma hababaa waan akka geetii garaagaraa barbaadanii asirraa guuttachuun hin dandeettan isin jedha tiibstaandii baay'ee kwaalitii taatee fi akkasuma tiibstaandii xankaarraa taateef kan illee barbaadanii koota'ee jedha isin jedha meeshaan inni gaadala meeshaa orijinaaliidha jechuudha kana baay'ee xankaarraa waan taatee fi kan isin karkaruu qabdanii waa'ee meeshaa kwaalitii meeshaati malee gatii ta'uu hin qabu jechuudha akkasuma kana maashaallaadha namoonni meeshaa kana kan fayyadamanii dhuftanii keessan nurraa ajajachuu hin dandeettan isin jedha meeshaan nuti qopheessinu meeshaa kwaalitii akkanaa kanneen waan ta'eef namoonni hajamtan kootatti hin galan jedha isin jedha gara argaatti keessan deesni asin argaatti filooti madadaraa qaba jechuudha gara nurra madadaraa waan akkasitti kaachuu barbaadanii matsaafa garaagaraa akkasuma ammoo hababa algara kaatanii illee kaachuu barbaadan kun of biraan hin qaba jechuudha asirratti illee balbala tokkocha bal'aa qaba jechuudha kun argitanii inni kun komodiinoo algaati komodiinoo algaa baay'ee ol dheeratee fi saddeetti jettee ofirraa qaba jechuudha gara natti os deebine ammallee gara narratti illee akkasuma madadaraa ofirraa qabee madadaraa fi balbala qaba jechuudha kana waan barbaadanii madadaraa isaa kun baay'ee as bal'aata argitanii silkii waan barbaadan yoo rakkeettaan bal'aadha jechuudha kun tokko argitan kana akkana fakkaatti algaan teenya har'a namoonni meeshaa kana jaalatanii isinitti tolee barbaadanii dhuftanii keessan dubbistanii yoo jettan nurraa ni argattan isiniin jenna lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 972 duwwaa 25 irratti telegiraamii waasaappii na argachuu hin dandeettan yeroo baay'ee imooratti illee daawwatanii garuu carraa immoo sinirraa kaasuu baay'ee dhiphaa waan ta'eef telegiraamii waasaappii irra na daawwalaa isiniin jedha waan gammadan argeeffattaniif galatooma haga viidiyoo biraatti walitti deebinuuf nagaa